nama beenteedha jedhanii mormaan ture. Achumaani horii 7 maraate. Deebi'ee fardeen 2 maraatte. Qaalluu biraa dhaqnaan re'ee qalaa jedhanii waan minaamintee hundumaa fidaatii halkan sa'aa rafee namaa rafee qalaa jedhanii. Innaa namni taa'uun teenya innaa namni rafummoo re'ee keenya harkifannee waan addaa garaa fudhannee dhaqnee mooraa keessatti qalle. Maqaan keessan eenyudha? Eessarraatis dhuftanii? Ana Tuqurincinniitiin dhufee maqaan koo Baay'isee Dhaabasaatii. Wanta Waaqayyo isinii godhe keessaa maal dhugaa barbaaddu? Waaqayyo wanti inni naa godhe guddaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani egaa innaa duraa mormaan ture. Nama beenteedha jedhanii mormaan ture. Waaqayyo koo immoo horii 7 maraate. Deebi'ee fardeen 2 maraatte. Otuma jennu qaalluu dhaqnaan sagada kan keeyyuun argine jedhaniin abbaa Manaakooti. Achumaani taa'u sagachiifnee umaasi qadhabee amma deebineet immoo qaalluu biraa dhaqnaan re'ee qalaa jedhanii waan minaamintee hundumaa fidaatii halkan sa'aa rafee namaa rafee qalaa jedhanii. Innaa namni taa'uun teenya innaa namni rafummoo re'ee keenya harkifannee waan addaa garaa fudhannee dhaqnee mooraa keessatti qalle. Innaa nuti qallee jennu lafti isaa hongeedha. Bokkaan gara ta'ee fidee otoo nuti hin aarsin balleesse. Nuti wanti keenya fudhannee harannee ilmoon keessan ala bultee yoo dhufte foon sana kennina isiniin fudhatu nuun jedhani. Torbee 2 abbaan Manaakoo egaa sammuun tuqame. Innaa 2 inni sitti deebi'ee 2 bichaa inni fayyee horii keenya lagatti gashine. Horiin dhufnaanumaa fayyaa dhabe. Achumaan deebinee maal goona ijoollee jennee otuma teenyu abjuudhaan dhufe. Horiin kee kunis abbaan manaa kee kunis meen fayyaa naan jedhe. Tolee otoo mee gara kanaatti hin darbiin dura sin dura amantiin turre otoo hin aman gooftaa Yesuusin otoo hin amaniin dura horiiwwan 7 akkuma kanaamoo fardeen 2 maraatanii turanii jechuudha. Eesaan mee hagamii fida kan isaan maraatanii turanii otoo hin amaniin dura hammam irra ture jechuudha? Gara ji'a 3 irra taa'e. Mee maal godha ture horiin kun mallattoo maaliitu irratti mul'atan maraate yeroo jettan? Kunoo akka daandii sanaa jira lafti keenya kan mooraatti as dhufanii achuma nagaan jechaa dhufa isaanii as keessa fiiguu biyyi yaa'ee iddoo u'ataa sareedha jedhameera. Tolee alatti nagaadha gara manaatti gara mooraatti gaafa dhufan hundumaa horiin kun hundumtuu afura baafatu jechuudha. Akkasuma godhataa dhufu. Ji'a 3 guutuu kanaan rakkattan. Ji'a 3 mulu achumaan reechas qal'aanumaa siquu didee lagatti gashinee horiin lagattumaan jedhaniin. Horiirra immoo darbee erga horiin keessa maraattee booda ammas abbaa warraa keessanii sammuudhaan dhibamanii turanii jechuudha. Abbaan Manaakooti reeyyuu bittaa dhaqanii gabaatti qabamanii sammuun gabaatti inni otoo ichan bitiin qanii 2 of wallaalchisee gashee. Of wallaalchisee gashee sadaffaatti bitanii galanii re'ee sana. Re'ee bittee gabaa dhaquu garuu achitti of wallaal. Re'een kun immoo horii qaarsaa waaqa tolfamaadhaaf dhiyaachuu turedha jechuudha. Mooraa keessatti moraa bullakaa nuti immoo moraa jedhanoodha. Tolee egaa kan hundumaatiin nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Isinis horiin keessan manni keessanis. Umtuu nagaan hin arganne anis immoo ani bichaan nagaa argadheedha maal godha. Horiin koo maraate abbaan Manaakooti maraate. Ani bichaan nagaa argadhe maal godharee jedheen jaartiin kun amantii duriitii dhufanii mee beentee ta'ii horiin keessii abbaan manaa kees mee uma fayyaa naan jedhan. Tolee erga abjuudhaan halkan isinitti mul'ate booda aman erga isiniin jedhee namni ollaa keessan immoo dhufanii amanii fayyituu isiniin jedhanii jechuudha. Eddasii dhufanii edda abjuudhaan akkana naan jedhe abjuun kun sobdu immoo nan sodaadha innum kaanuu nan arga abjuu kanaanii.
achumaan jaartiin wangeelaawwii faana dhufte jaartiin kun nooranyaa duriiti mee ta'inaan jedhan horiin kee kunis hin fayya abbaan manaa kees hin fayya mee ta'inaan jedhan achumaanan boraa ta'uun jedheen jaartiin buna isaanii baattatanii xinnaa boruu kaanii dhufanii kaanii innaasaan dhufanii araqeen baasammoodha isa kan baasee lafa naqee araqichi maalan godha kana hoon jedheen araqee kana soon baafneen jedhe baafadhu naan jedhan isa kanas gurguradhu naan jedhan toleegaan tolana taasisaa lafaafuut jedhee nani kanarra horii koo galgala lammataa beena dhaqanaa fidaameen jedhe mooraa keessan dhaabadha bahe amantanii jechuudha hamma gaafa amantanitti horiin keessan ji'a sadiif maraatanii turan amane halkan sana amansiisanii horiin immoo lagatti galu fagootti sababuma maraataniif gara qeetti yoo fiddan hin maraatu waan ta'eef gara alaatti gashitanii jechuudha maraatuu dha'oo qeetti yoo finne nutu wajjin biyyuu nu faana jeeqame tole egaa mee gaafa amantan maaltu ta'e gaafsana galgala dhufee mooraa keessa dhaabadhee hafuura saandakatti dhaggeeffadha gaan iddoo dur irratti hafuura baafachuu jalqabanitti har'a sin godhumoon godhanii jettanii dhaggeeffatanii jechuudha dhaggeeffadha hafuura isaaniin dhaggeeffadha otumaan dhaggeeffadhu qala wal jedhan hafuurri hin jiru haleluuyaa goofticha akkas godhu harka keenya deebi'ee achumaanani ani kaleessa miti har'an si gaadeen jedhe kanarra har'an si gaade ayyaan abbaa kootii har'an si gaade seexana har'an si gaade kanarra sittiin deebi'uun jedhe araqee sanan nan baase malee afaan koo hin qabman akkatti qicee ilaaleen allammata hinaaffaa waaqayyoon na keessa jira malee duraanuu seexanan natti taphataa ba'e har'ayyuu naniif haffaa jira saba waaqayyo akkanatti waaqni maatii koo qe'ee koo jeeqame nama bilisaana taasisee naa galateeffadha gooftaa keenyaa harka keenya walitti buusnee galata afur maraatummaa ji'a sadiif isin rakkisaa ture guyyaa sanaa kaasee gaafa isin amantanii kaasanii isin irraa cabee jechuudha cabemtuu jiru isa akkas godhuuf harka keenya walitti buusnee galata laannaaf erga gara gooftaa amantanii kun isinii ta'e booda maaltu ta'e inni itti aanu maal ture Dhugaa-Baatiin keessanii ammas immoo nan sodaadhe nama jafooniin sodaadhe dhugaa bahuu dadhabee natti deddeebi'e amma deebi'ee taniin nan dhukkubsadha usitaan lasii tokkittiin saana namne kan shan deebi'ee jira karri koo akkasumatti gurguramtee mana hakiimiitti dhumte amma safuudhum koo keessaanii lakkatti sadii ta'ee ba'a tokko dhiigum darbata dhiiguma yaa waan mucha sadii qabutu karaa qaama hormaata keessanii gadi ba'ee ture jechuudha waan qabatamaa ta'etu akkanatti ba'ee tokko bishaan qulqulluudha karaa isa tokko dhiiga karaa isa tokko bishaan karaa tokko immoo bicaadha sadii gosti isaa akkatti gadi ba'ee sinumtisa kanarra otuman akkana jedhu ubsitaala nagee otoo kanan ta'in ubsitaala nageessite ijoolleen koo asuma as dhufee galeen du'a mana kiimii sin naqu galeetuman ijoollee koo laalee du'a malee kanas hin himadhuun jedhe ishii tokkooti hime akkatti na dhukkuma hin deemuu danda'een hojjetadhu hafuurri na keessan jiru kanarra wanti tokkollee na keessan jiru na laaffisaa dhagni koo muluu dhangala'ee dhume isa ammaa karaa kana ol ba'ee kan ol bahuu hin danda'u deemichaa isin dhowwaa deemicha na dhoowwan hojii isin dhowwaa hojiis na dhoowwan ol jechuu gadi jechuu hin dandeessanii hin danda'u hammamiif isin irra ture mee dhibeen kuni waggaa tokko eddan dhufee fayyee waggaa sanee darbee yeroo dhibee kanaatiin qabamtarii ittiin rakkachaa turtan hammam tureera jechuudha hammam isin rakkise dhibeen kun waggaa tokko dhibee akkasiitiin ittiin rakkachaa turtanii jechuudha hojjetachuu hin dandeessan waggaa tokko mana kiimii dhaqnaani hin danda'amu yoo hospitaala ta'e malee hin danda'amu naan jedhan manni yaalaa naannoo keessan jiru rifeerii gara hospitaala asitti barreessee jechuudha
Hospitaala dhaqaa malee hin danda'amu naan jedhan. Tolee gara achi dhaqxanii furmaata argattaniittu. Asitti immoo dhaqnaan torban lamaan har'aa ciifta malee ani liibarii naa tsaafan. Opereeshinii taatu torbeen lamaan har'aa deebi'aa jedhanii beellama isinii qabanii jechuudha. Beellama naa qabanii gidduudhum sanaanin mana waaqaa dhufee as dhufee innaan as dhufee as taa'uu Waaqayyo kana fuudhee as keessa keewwadheetaniin kanumaan illee Waaqayyo nan arguun jedha otuman jedhu. Mallattoodhaaf waraqaa manni yaalaa isinii kenne qabattanii teessuu jechuudha. Qabadheen ta'a achumaani akkanatti innaa isaan naan tuqani asumatti raajiin innaa naan tuqani ani biddi waan ta'ee narraa boba'eeti achumaan dhiigichis bishaanichis bicichis garanni bu'ee ammarraati. Gooftaas akkas godhuuf harka keenya walitti buusnee galata. Guyyaa sanaatii kaasee waggaa tokkoof wanti isin ittiin rakkachaa turtan ittiin kan hin deemne kan hin hojjenne ol jechuu gad jechuu kan hin dandeenye isin irraa dhabamee jechuudha. Narraa cabe innaa sana hojjedhee nyaachuuyyuu irbaata koo gadi fidachuuyyuu nan dadhaba. Irbaata ijoolleen koo tolchite amma ijoollee iyyuu qabu mucaan asirra jirti amma kophaa koon galaa nan hojjetadhaa nan tolfadhaa eddasii aqiimiin koos na guutee akkasitti Waaqayyo narraan dabarse. Gooftichas akkas godhuuf harka keenya. Manni yaalaa torbee lamatti isinii beellamanii Waaqayyo garuu gidduutti isinii galee fayyina isinii laatee jechuudha. Gidduudhum kanatti Waaqayyo battaluma inni nan abdadhu sun inni nan fixee jaaladhe sun durattuu ishiin naan morma inni immoo ani immoo lana ishiidhaan mormaa Waaqayyo irra naa oolchee. Galata gooftaa. Nama galata. Eebbifamaa Waaqayyo isinii haa eebbisuu dhugaa baatii caalu qabadhaa dhaabadhaa.